السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني هركا درا كل فان جمجوتين هن أفني أكو مرقتني كدر متونا من ولا تاني جرتني عافية ست ربي إسا هادي بسو عافية ست ربي إسا هادي بسو جدا دعائي قد عافية كدر متوجون نم تقومتي كدر متوجون نما أورمو ما تقوم ما أورموتي أمن يوغن دماتي والقودن نما هني ماسا قدر بطو إسا كم أتشك أبداني إسا كم أفتك أبدو نما جدا كدر مندو متو زي أسيتي أمني ميديا رتي والتفجر همين ماسا هنقول أبو يجون همين ماسا جلاسون مالي في أرسا كفلي أورمو ماسا الموسا قتي هذا ساقتي ماتي ساقتي هذا منا ساقتي نما لفيس هتج أبي أورمو ماف بقتهم بيا أورمو هيس يجون كدر متو يجون يفود كدر متو نما أرسا قدا كفلي أب وفي سر دربي نما أبان ساني umrii isaanii muluu mana hidhaa keessatti dabarsanii gadda gadi ba'anidha. Nama umrii isaanii muluu dararaa akkan hin jedhamne Oromoof argaa turanidha jechuudha. Har'ammoo kun akka kanaan sirriitti galee akka kanaan akka nama maraatii ta'a bilukootii itti dhaatanii jiru. Oromoon gaafa du'an goota koo maalii koo jettee jedhanii cafaranii namaa sirbuu malee nama jiraatiin jiru wal'aannachuu hin beekan. Nama otoo lubbuusaa jiru bira dhaabbatanii wal'aannachuu hin beekamu. Gaafa du'e bichaatti dhaga'ama. Gaafa sana bichaa ol bahee goota koo maalii koo bichaa. Har'a inni dhukkuba kanaan hin qabame bara Hacaaluun du'eedha. Addunyaanuu kana beekteetiyyuu na wal'aanaa jirti. Ani bara sana hin qabamee jedhee qanii tokko akkasii odeessaa jira. Har'a immoo kunoo hambaa waan haalli inni irra jiru nama sodaachisa. Akkuma argite fuulli isaa akka tokko ta'ee jira. Humna isaa ol ta'ee jiran amma humni kuni rabbii isaa fayyisu. Oromoon otoo lubbuutiin jiru otoo qaqqabattanii bareeda ture. Otoo bira dhaabbattanii bareeda ture. Gaafa du'e bani bichaa walii ba'uu miti. Otoo inni jiru jiraatti walii gochuudha. Gaafa du'e nam tokko jechuudha. Baay'ee tokko waan argeen tokkii galaa jiru. Tokkii galee arge wallaahi ani boojicha qabachuu dadhabe. Wallaahi waan inni haasa'u baay'ee tokko nama gaddisiisa. Adaraa Oromoo adaraa maalii jedha. Kadir mattuu wallaahi nama fuuldura eenyu dhaabachaa ture fuuldura nama Oromummaa tokko walitti nama Oromummaa isaa aarsaa kaffalaa ture. Nama Oromoon akka isheen kutaan kudha tokko akka isheen ijaamaa wal ilaaltu barbaanne akka dirre. Hawwaasaan gandummaa isaanii asiin ba'anii hangoo du'abuu jechuudha. Miidhama turiitii keessa isa Oromoof jedhee miidhame gadi ba'ee maas akkasitti argatee boo'a. Otoo kasaatee wallaahi Oromoo kudha tokko kanaaf jechuudha kan dirmattu warqii lafa dirrisiisee irra deemsisa. Otoo akkasaati ta'e nama Oromummaa isaa jaallatu nama immoo Oromoo muluu Oromoo han jedhamtu ija tokkoon akkasitti ilaalu. Nama waliin caalsisne guyyaa tokko amma onu kana inni Hacaaluun namni naa jaallatu sun ta'e Oromummaa isaanii guddisuuf aarsaa guddaa kaffalaa turanii har'a immoo kunuu akka kanaan sirriitti galee jira. Waan akka kana jirutti nama sodaachisa. Rabbiin isaa fayyisu. Mee du'aa godhaafi wallaahi xinnaa gorsaa guddaa gorsaa isa beekus isa beeknis. Kadir jechuun nama qalbii miti. Kadir jechuun immoo wallaahi warri beektan beektu baay'ee tokko ulfaatama. Akka kana jirutti akka saayitii kana amma jiru kana taanaan isallee akkuma Hacaaluutti dhabaa jirti Oromoon. Akkuma Hacaaluu abdee kadiriinis dhabuuf deemti. Rabbiin afiyyaa isaatti isaa deebisu wallaahi ulfaata.